hadhaadha. Maaltu hadhaa isa taasisa? Yeroo nuu kennamte yeroo gabaabduudha. Tokko. Lammaffaa uummata cal jedhee ciisee nu laalu miti. Waan barbaanne akka barbaannetti tonu yoo jennu ciisee nu laalu miti. Nu dhaggeeffatu miti uummanni kun. Uummata barcumni nu irra teenye barcuma akkasumatti nu baatee irra teenye oollee bullatoon ta'in barcuma abidda of jalaa qabdu barcuma nama gubuudha. Qabsoon ammaan booda hadhaadha. Maaltu hadhaa isa taasisa? Yeroo nuu kennamte yeroo gabaabduudha. Tokko. Lammaffaa uummata cal jedhee ciisee nu laalu miti. Waan barbaanne akka barbaannetti tonu yoo jennu ciisee nu laalu miti. Nu dhaggeeffatu miti uummanni kun. Uummata barcumni nu irra teenye barcuma akkasumatti nu baatee irra teenye oollee bullatoon ta'in barcuma abidda of jalaa qabdu barcuma nama gubuudha. Barcuma nama gubu kanarra yoo hojjennarra oollee buluu dandeenya. Yoo kana ta'uu baate dhaabiitti nu gubu. Homaa carraa wayiituu hin qabu. Carraa wayiituu. Waan kana ta'eef qabsoon keenya amma booda qabsoo hammaataaf hadhaa. Sanaaf immoo of laachuun barbaachisaadha. Toora keessa akkasitti dhaabbannee toora keessa gallee tooruma sana keessatti cal jennee deemuudhaan waan nu baasuu danda'u natti hin fakkaatu. Qabsoon ammaan booda hadhaadha. Maaltu hadhaa isa taasisa? Yeroo nuu kennamte yeroo gabaabduudha. Tokko. Lammaffaa uummata cal jedhee ciisee nu laalu miti. Waan barbaanne akka barbaannetti tonu yoo jennu ciisee nu laalu miti. Nu dhaggeeffatu miti uummanni kun. Uummata barcumni nu irra teenye barcuma akkasumatti nu baatee irra teenye oollee bullatoon ta'in barcuma abidda of jalaa qabdu barcuma nama gubuudha. Barcuma nama gubu kanarra yoo hojjennarra oollee buluu dandeenya. Yoo kana ta'uu baate dhaabiitti nu gubu. Homaa carraa wayiituu hin qabu. Carraa wayiituu. Waan kana ta'eef qabsoon keenya amma booda qabsoo hammaataaf hadhaa. Sanaaf immoo of laachuun barbaachisaadha. Toora keessa akkasitti dhaabbannee toora keessa gallee tooruma sana keessatti cal jennee deemuudhaan waan nu baasuu danda'u natti hin fakkaatu. Hadhaadha waan ta'eef. Kan biraa wanti ilaalamuu qabu, wanti hubatamuu qabu biyya kana sirna federaalizimii kana keessatti sirna federaalizimii kana kan uume keessaa tokko gahee guddaa qaba. Sirna federaalizimii kana mitiiti takka gahee nuyi qabnu dagannee irraanfannee hojii hojjennes haallitti nuyi itti dhiisnutu jira. Biyya kana mataasaa biyyi kun biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun akka isheen uumamtu gochuu keessatti sabni kun uummanni kun gahee qaba. Gahee qaba. Sirna federaalizimii kana uumuu keessattis gahee qaba. Federeeshinii kana keessattis waan nu malu waan nu ta'u argachuudhaaf qabsaa'uu yommuu jennu tokko kana sirna uumuu duwwaa osoo hin ta'in sirni nu uumne sun uummata keenyaaf sirna mijaa'u sirna fayyadu taasisuu qabnaadha. Yoo kana jennu sirna federaalizimii kana keessatti rakkoo wayiitu nu mudachuu hin danda'u nu qunnamuu hin danda'u. Waa hundiyyuu mana keenya keessa teenyee manatti nu dhufuu danda'a jennee yaadna taanaan dogongora. Conflict of interest hin jira. Neechariidhuma sirna akkasiiti federeeshinii keessatti. Faayidaa keenyaaf falmannee, faayidaa keenyaaf qabsoofnee, faayidaa keenya yommuu jennu faayidaa uummata kanaa eegsisuun kabachiisuun barbaachisaadha. Kana jechuun waa biraa ta'uu jechuu miti. Tokko kan dogoggoraa jiru. Inumaa bar gadi buunee irraanfataa dagat ta'aa dhufnee hammamitti akka deemne beektu. Waa'ee Oromoo fi Oromummaa kaasuun akka yakkaatti ilaalamuu jalqabee jira bara. Akka waan badaa tokkotti akka waan bineensaatti akka ati waan biraa taateetti ilaalamuu jalqabee jira. No. Kanaaf miti kan nuti qabsoofnu. Yeroo kamiyyuu waltajjii kamirrattiyyuu ifa baanee dubbachuun barbaachisaadha. Nurra jiraata. Nu yoo nuun dubbanne eenyu dubbata?
nuyi bakka bu'aa uummata kanaati erga jenne uummata kanaaf eenyu yoo nu hin dubbanne kan dubbachuu danda'u. Kana qabsaa'uun maaliif takka takka waanuma badaan taanetu waan badoome itti fakkaate gara laafettiin obboleessaaf ulfoofte akkuma jedhan waan akkas ta'uudhaaf deemaa jirru fakkaata. No, we don't have to be shy. Mirga ummata kanaaf dhaabbanne hin qabsoofne erga jennee qabsaa'uu danda'uu qabna. Qabsaa'uu danda'utu nurra jira. Deddeebisnees walitti dubbannee jirra. Maa inni qabsaa'uun kun jireenya ummata kanaa haa jijjiirru. Waa biraa miti. Waa biraa miti. Rakkoo bulchiinsa gaarii, rakkoo maalii nu jennu kun abbootii qabeenyaa keenya dagannee jirra. Yoom nutti dhufanii beekna. Yoom nuti ofitti waamnee beekna. Yoom ijaarree beekna. Hojii dinagdee, hojii misoomaa naannoo keenya keessatti ofis fayyadanii biyyas akka fayyadan akka jijjiiran yoom taasisnee beekna. Karoora akkasiitu qabna. Baay'ee garuu naasufna. Yoo waan akkasii qabaannee irratti hojjenne qabatamatti lafarreessa jira. Kanaaf abbootiin qabeenyaa keenyas dhimma faayidaa dhuunfaa isaanii qofa otoo hin ta'in ofis fayyannee biyyas fayyaduu qabna. Amantaa jedhuun ammaan booda hojii misoomaa keenya keessatti hirmaachisnee hojjechuu qabna. Yoo sana ta'e dinagdeen kan jijjiirama. Hayyoota keenya beekumsa waa hundaa warra fixannee biyya hoogganaa jirru miti nu. Beekumsaan deeggaramuu qabna, gargaaramuu qabna, utubamuu qabna, yaada haaraadhaan, qorannaa haaraadhaan. Maaliif daayinaamizimii jijjiiramaa deemu keessatti nu of jijjiiruu kan dadhabaa jirru? سكرين أطول شبو يا المانا يا بكيت مرتو نجيني كينيا كواقع كورم مالا كون رامد سنة لقوا ورسالي بري في اللي قبل بلت النجان بلتني سنين جانا ورسالي ليه في اللي كم أون فن نجان وستاني أشوار كفوني نور قريب على نفو ويلكم تو شبو ميديا سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أشوار كفوني نورو قريبو ينمكم ewaga qomatenya nu ballis waan dubbanu nu midhaksi maritenya nu ebbisi xubura keenya le waaqitochina eega akkamatti le ka gamna nu hagodhu echukiya gawwa miti gamna nu hagodhu gamna dhugaa fi arku beeku wali akeeku waa wali akeekatti le ka wali gale ala gale waaqino ataasisu akkamatti le sharri fi shira cubbu dursee warra firra arku beeku wali akeeku شري في جبو في شراس ديمو لك هادو السيف الرابيكني تاني إذا والقافتني مريتني مرد أوتني ورد راهو فلي وقال واتاس جنة إذا دي بيلانغا دچاسو كي نغلطو فنه مقالي ساو الفاتو جنة قال نساها بايت خوني دچاسي في چوكيش بقى ولي دچاني سغتا كي نكارا رتي قبطيلي عدادا حاسو جراغا تربان لمان سديد دبخنا hartookiidhaa fi marii jajjabdura turre amma immoo gara sooggattaa keenya noormaalatti deebi'aa jirra. Maybe ammas itti deemuun keenya ni balaa torbaan dhufurraa. Sogaa akkuma wal keessa baalansuu sanii eegaa deemna jechuudha. Oduun gara biyyarraa nu ati kaasoon lammaa kun ammallee irra deddeebinee ilaaluun gaarii na fakkaatti. Irra deddeebinee caqasuun gaariidha. سلا بيتوني خيجة بيتي ومرة خلنا خناو برا يسني أشوي ومرة خلنا خناو ودو خطابة جيراني خاني برلو تقول دانا ما تاي أشوي لما مقرسا في أبي أحمد والبروغا خيجة لما نما ملتك أبو أبي نمونا مدنتاي في بيهوي ولي قال لما كان inni ta'uma isaatii jechuudha inni ta'uma isaatii qabsaa ture lammaan ammoo tabiyyaatiif bira kutee sabaaf
beektee waggaa 27 tortoroosan gaabbeetii gumbii faltirraa tolfamte tananii xaara jee hedduu irratti faajee jechuudha. Walii gallama akkam. So maal irraa barannaa waggaa jenne I think otoo sabboonummaa lammaa kana biratti abshaalummaa Abiyyi idaanii silaa waan jabduudha jechuudha. Walii galla maaliif kaa impaayera Itoophiyaa kanaatu rakkina keenya guddaan bar wanni dhaatu nu keessa hin seenine jechuudha. I don't know akkatti ibsu nu beeynu jechuudha. Fakkiidhaaf mana keessa teesseeti alli waan itti jiru hin beeyne rakkoodha jechuudha. Amma ni rooba yoo jette kaa dibaabee qabattee amma agoobara qabattee gabbaata jechuudha. Ala beekuun nama barbaachisaadha. Yoo qabbala taate illee kaa bullukkoo illee taatu waa uffattee qophooftee gabbaata jechuudha. Siyaasni Oromoodhaa waggaa 50f battaraa duraatiif namummaan ji'oopolitiksii gabbaaseetu beektee Oromoo harka qabee manarraa galmarraa gabbaasee qe'eetti ardaagatti baasee ardaagarraa alatti baasee addunyaan wanti jirtu garsiisaa jiru shabboo miidiyaadha jechuudha. Yoo inni oggora jedhan haga san wallaaluun ammoo hedduun miti jechuudha. Amma lammaan achi keessatti hafe laala. Mooraa qabsoo Oromoo keessa laalellee mooraa beektee OPDO amma ODP san keessatti hafe OPDO irraa ala maal tapha akkamtu deemuu jira daayinaamiksii beektee OPDO matana keessattuu haga sabboontoota nama haguma fiin barsiisan laalee jechuudha. Haga isarraa alaa hafe sana immoo akkamittiin to'adhaa akkamittiin hin laalle jechuudha. Isaaf intitii tokko isaaf ammoo OPDO jechuun hundinuu jaala. Abiyyiinis inninis hundinuu walitti hagoosumaa fi jarbahaa irratti xiyyeeffatee jechuudha. Ifirratti xiyyeeffachuu dhabuun isaa san hedduu isallee nullee kasaarteedha. So walbataa jirra akkam. Xiqqisho Abiyyiin ammoo keessarraa rakkanne ala duruun qaawaan laaleeti alli ni rooba jee hoggaa roobaa waan ala jiru saniif qophaa'e jechuudha jenne. Waan lammarraa ala jirtu san. Almost ODP'n 40-60 turan 35-65 turan jechuudha. Hammi sabboonummaa sanii irra guddaan Dr. Milkeessaa faadhaa, Taayyee Daddaa faadhaa, beektee namoonni kun hundinuu alarraa dhufan. Inni waan biirokiraasii taphataa alarraa bitamanii jechuudha. Walii gallama akkam. Lammaan akkam ta'e yoggaa jenne fakkiin bareedduun lammaadha. Warra beektee warra taphataa biyya gammoojjiirraa bitatee bikkatti taphatan ammoo dabra biraanii jechuudha. Amma gaara daashin gubbatti taphatan. So qilleensa keessa jirtus beekuu qabda. Odoo taphataa kee kana fuutee dirree geemii keessa na'e kilaametii san wajjin kan wal fudhachiisuu qabda qilleensa san wajjin. Gammoojjiirraa dhufe akkam qilleensa baddaatiin wal fudhateeti eegas kaa beektee si taphachuu danda'aadha. Ispiidumaa amma silaa jettaniin Dr. Milkeessaa fi warra alarraa lammaan walitti qabate kan hundaa'u odoo orienteeshina gaarii kanneef jechuudha. Gandi keenya kun badaadhaaf irraa eegaa haga waan wayyaalee dubbatan odoo waa'ee fi dubbatee irra gaarii fi jechuudha. Leenjisee ijoollee alarraa dhufte because inni wanni inni rilaa irra godhe OPDO keessaa ODP'n parsantii 35 beekadha. 33 to be exact. 67 ammoo OPDOdha. 67 irraa ammallee almost parsantiin 40 pure qottee duudaadha jechuudha. Parsantiin 33 ammoo mahal safaariidha. Sabboontoota 33 ayyaan laallattuu 33 fi qottee duudaa 33tu walitti OPDOdha jechuudha. Walii gallama akkam lammaan sabboontoota sanuu irra guddaa isaanii alarraa fidate jechuudha. Keessarraa xiqqisho alarraa hedduu fidatee warri alaa sagaa waan as keessaa tanan beekanii jechuudha. Wal hubannaa silaa odoo wayyaanettuun ka'in mahal safaarii san dhiisee
Hotte duudaa san odoo ofirraa qulqulleessee 66 gahee so warri jidduudhaa hungaa bikka jabaatanii seenanii jechuudha. Parsantii 33 tapha beektee bineensa afaan Oromoo dubbatuu fi sabboontoota Oromoo kana jidduun laalanii warri bineensi afaan wannidhaa dubbatu Abiyyii qabatee lammaa akka godhe agartanii jechuudha. Lammaa qofaa migaa silaachittuu dhaabbattee gaariidha. Asseetii keenya beektee qeyroo fi qarreef kana hundarrattuu daameejii guddaa dhufe. Wanni irraa barannu hedduudha jiraadha. Lammaan har'a qabsoodhaaf ni barbaachisa hoggaa jenne lammaan yes ni barbaachisa malee qabsoodhaaf ni barbaachisa. Maaliif hoggaa jenne amma almost amata 5 amata 4 irraa ala taa'u jira jechuudha. As deebi'ee mooraa PP tana beektee riifoormii godhuu danda'a. Because neetworkiidha qabaadha. Lammaa wanni si barbaachisuuf woboodhaaf miti. Lammaa wanni si barbaachisuuf kaafaa fi abaawoodhaaf miti. Achiis hoggaa galchite ammaas beektee daanamiksii biraatii ta'e isaa galuu danda'u miti jechuudha. Lammaan abaawoo keessa neexee kan function. Nawwattani lammaa fuutee kaafaa keessa neexee kan function. Lammaan bikki ammallee productive ta'uu danda'u maali? Hojii haareewwamsa ODP'dhaa tajalqabe san taachi keessatti hafte amma gaa parsantii 33 irraa maybe amma parsantii 13 keessaa hafee na fakkaata jechuudha. Ammoo ammallee mahar safaariin guddataa jira. Duraan 33 mahar safaariin amma beektee ilaa parsantii 40 geessee jirti. Even 50 ta'uu jechuu dandeenya jechuudha. Parsantii 50 beektee ammas hara tokko jiguudhaaf taa'u jiran. Parsantii 50 asiin jirti. Parsantiin 13 garanaan jirti. Parsantiin 27 ammallee hotte duudaan gabbuutee xiqqishu. Jara nagaa beektee daataa analyze goonee waan isa hubachiisu jira. So 13 kun egaa 50 kanarraa yoo 33 fudhateewu 50 kanarraa even 50 kunuu yoo irratti dalagame potentially as deebi'anii ammas warraaqsa keessatti hirmaachuu danda'an. Warri biirokraasii keessa jiru, militarii keessa jiru, even warri hamma beektee advaayizara Abiyyiidhaatu jechuudha. So jalaa himuu natti hin ta'ini lammaan ammallee ni barbaachisa. Hulaan takkittiin ammallee beektee PP riifoormi gootee PP motanaa kana qabsootti deebisachuu dandeessu lammaadha. So waan ta'e ni beekaa jechuudha. Because arra irra beeka gaafatti hin beeku. Namni lama beekadha OPDO hagas hin beekan. Abiyyi san OPDO hin beeku. Ammoo itti beeke malee hin beeku OPDO. Eegama saraa seenii waliin rakkataa jira jechuudha. Parsantii hotte duudaa san hojii isaas jallisanii I don't know. I think anuma hubattan jeetii yaada. Namni silaa dhugatti OPDO jijjiiruu danda'u eenyu kanaan jettan taate abbaa duulaati jechuudha. Abbaan duulaa egaa beektee nama waan tana tolchee jechuudha. Isaa fi hagosii hojii tolchee jechuudha. Walii galama akkam inni bara abaluu fi abalutti beeka isaan kan hundaa'u jechuudha. Ijoollee tana hundaa'u irra guddaa Lammaas fudhadhaa Mukhtaar Khadiir Abiyyi Ahmad namoota Shimallis Abdiis namoota amma agarru kan irra guddaa isaanii irra guddaan ijoolluma isaati jechuudha. Taanis jaallan isaati jechuudha. Ijoollee fi jaallan isarraa tolchee isaa fi TPLF namni wallaanuu danda'u ammas abboo Sibahat Naggaati jechuudha. Sibahat Naggaatii fi Sibahat Naggaa Oromoodha ammas abbaa duulaadha. Jarri lamaan kun ekspertiidha jechuudha. Kaanis TPLF irratti maatiin isaatu 14 olii jechuudha seentaal koomitee keessa kan jirtu. Abiyyi wanni dharraa gadhiiseefu silaa Pretooriyaa TPLF hin dheetu jechuudha. Sanii gala ijaarsi beektee isaa siyaaraa harka duubatti hidhanii helikoophteraan fidan sani nama laafaa miti jechuudha. Ijaarsa umriin amata 85 nama laafaa miti. Amma gaa abbaa duulaa to eessa jiraa gaanne inni always wanni itti survive ta'u inni warra walakkaa san keessaati. Always walakka ta'a. OPDO fi TPLF jidduu ta'a inni. So akka jaasatti filatanii jechuudha. Walii galama akkam
So he's not revolutionary. Abiyyi sun xiqqoo goggorse malee abiyyi sachi buqqa'ee akkasitti dura bu'ee fi if kennee abiyyi hin gargaaru. If kennees abiyyi dura dhaabbatu jechuudha. Walakkaa tana ta'a. So ummanni Oromoodhaa Lammaa Magarsaatti haajamnaahi kaleessa maarree qabsoo. I think Lammaa Magarsaadhaa ni shawwadameedha. Hadarana beektee gawwoomuu yakka ta'uu hin dandeessu jechuudha. Ganuu fi gawwoomuu wal dhabdi. Oromoo ganee yoo kanaan jettan taate no. Ammoo gawwoomee akka ajaa'ibatti. So gaa sanirraa baratee ammoo bu'aa buusuu ni danda'aadha. Bannamuu injiinara adda addaatiidha. Injiinarni riifoormii ODPdhaa amma PPdhaa ammallee Lammaa Magarsaadhaati. Kan akkanatti isanii kaa'u. Jawaar Mohaammed ammallee dalagaan isaa beektee abaa'oo keessa taa'us inni abaa'oo keessaas taa'uu hin danda'u. Kaafaa'oo keessaas taa'uu hin danda'u. Woboo dhiisii gaatti hundararroo Jawaar Mohaammadoo maali hoggaa jedhe injiinara uummata kaasu jechuudha. Inni khutbaa guyyaa jummataa Oromoodhaa godhuu danda'a. Amma guyyaa sanbataa dilbataa Oromoodhaan kaa'aa jechuu danda'a jechuudha. Paastara ammaa sheeka qabsoo Oromoodhaati. Hawaasa bira dhageettii ni qaba. So Jawaar Mohaammed maalitti Oromoo fayyadaa hoggaa jenne silaa inni amma spokespersonii itti gaafatamaa miidiyaadhaa even dippiloomaasii illee gaariidha jechuudha. Ammoo mataa ta'ee waan kan waliin qindeessee deemuu ni danda'ani. Ati bikkituun ammallee bikkituun galumaa jechuudha. Collective leadership inni barbaachisa. Marroonoo akkamii hoggaanne ati jaalmarroon siyaasatti beektee nama almost hoggaa ilaachaa laalle Lammaa Magarsaatiif inni aynaa tokko militeerii ta'e malee eenyu jaalmarroon jechuudha. Quality Lammaadhaa kilaaritiidha. Waan takka akka gaariitti arkuu danda'a. Nama beektee baaqaa callatti waa arkuu danda'u jechuudha. Principle oriented. Jaalmarroonis nama beektee principle oriented. Nama beektee gurraachaan gurraacha juu adiidhaan adii juu waraana ijaarutti illee is good. Ammoo Oromoon jaalmarroo olii isii barbaachisa. Jaalmarroon beektee mooraa qabsoo Oromoo beektee ijoollee onnachiisuu leenjisuu amma inni jeneraal Migbaayii jechuudha akka wannitti odoo akka wanni fudhanne akka warra Tigraaytti yoo fudhanne jeneraal Migbaayii leenjisumatti inni ekspertii namni tokko isa ga'uu hin danda'u. Waraana leenjisuu ijoollee onnachiisuu ammoo Tsaadiqaan nu barbaachisa. Haga ammaa waraana qabsoo Oromoo keessatti Tsaadiqaan istiraatiijistii militeeriidhaan maanduroo gana yoo kijibne malee jechuudha. Yoo kijibne malee nama decisive military istiraatiijii baasee humna xiqqoo sanii utaalchisee xumuratti godhuu danda'u. Ati hanqina ni qabna na fakkaata. Ibra waan qabnuuf hin qabne yoo kanatti asseetiilee keenya hin beekne rakkoodha jechuudha. Jaal Daawud Ibsaatu akkamii hoggaanne kwaalitiin Jaal Daawud Ibsaadhaa nama sossobamuu miti jechuudha. Innis nama principle oriented. Nama maallaqaan bituu dandeessu miti. Oromoof waa taree hin tarree that's something else. Amma achi Oromoodhaaf waa taruu danda'u kanaan jettu taate ati yoo gorsaa taate malee amma waan hoggansummaa fixate na fakkaata. At least haga immoo qabsoo keessa ture. Taballeessee fi totocha jidduu san akkasumatti dhiifnee Jaal Daawud Ibsaa Oromoo ni gurguraa hiiu kanaan jettan taate ati warra beektee warra gurguramne keessa jira jechuudha. Xumura isaa Waaqayyo haa tolchuufi jechuudha. At least wanni irra wayyoo na fakkaata. Galaasaa Dilbootiif Leencoo Lataatii fi manguddoo jenereeshina sanirraa ati namni shaampiyoona godhe namni koozii Oromoodhaa irra cichee as bahe warra gaafa san jalqaban keessaa namni daddaaquu dide Jaal Daawud Ibsaadhaati jechuudha. I think let's be honest. Oromoof waa taraa that's something waan if dandeessan achitti maal dhifnu jechuudha. Ammoo jara kana ijoollee tana wajji deemuu danda'a Lammaa wajjin Jawaar wajjin Marroo wajjin no.
Mararaa Guddinaadha. Mararaa Guddinaadha nama beekee odoo Itoophiyaa riifoorm godhuu hin danda'amte namiif dura keenyu isaa jechuudha. Odoo Itoophiyaa fooyyessuu hin danda'amte namiif dura keenyu isaa jechuudha. Ammoo Itoophiyaan arraatan beekee ta nama qalu jirtu wasmaam jettee nama qaltu Profeesar Mararaa Guddinaadha afaanitti beekaa yoo kanaan jettan taate isaas beektee kitaabni isaa dhumee jira fakkaata. Yookaan luba bee malee inninis waan beektee tarsimoo siyaasaadhaa beebii jedhu kun Jaaldaawwat Ibsaatii fi Mararaa Guddinaadhaa ekspiriyaansii isaanii kun akka aseetitti fudhatanii Johaar Mahammadii fi Lammaa Magarsaatii fi eenyuttaniin Jaalmarroon irraa wanni fudhachuu danda'anii jechuudha. Gorsa irraa fudhachuu danda'anii maaliif waa hedduu keessa jiru waan dabraniif. Abiy Ahmed yaafe. Abiy Ahmed as keessanii Lammaa Johaarii fi Marroo gaa keenye waan jarri kun hundi hin qabne ta'e inni qabuu sun jetti beekadha. Tokko inni kun qoonxarii hin qabamu jechuudha. Mul'isuuja gaa tarsimoo qabsoo keessattis akki isaa kunillee nama ni barbaachisaa jechuudha. Isa bira dhugaas hin barbaadinaa, isa bira pirinsipila barbaadinaa, inni lubbuu isaati daasiin. Itoophiyaa jechuun isa fi horsii isaati. Even zinnaashuu waan beekte achi keessatti ida'amtu natti hin fakkaatu jechuudha. Isaa fi lubbuu isaatiin. Soogaa hoggonoonni keenya kuni at least waan itti amanan saniif akkuma Abiyyiin kursii isaa takkitti saniif shira kana hundaa'u taphachuu danda'e. Fakkii takka isanii kana. Wayyaanee fi Shaabiyaa hoggaa finne Shaabiyaa irraa hamtuudha jechuudha. Shaabiyaa ifi dhiyeessiteeti miti fagoottuu nagaa irraa harkattu jechuudha. Abiy Ahmed nama Shaabiyaa nama qatartu. Sanuu Shaabiyaa irraa ta'irri nama nyaattu san fidateeti ittiin fayyadamee hidhaan hidhee galchee jechuudha. Deennatii isii hundaa'u halkanuma tokko qaqqabee galchee jechuudha. Soga hagam takka namichi kun alartiidha hagam takka hin dagatamne. Hoggonoota Oromoo irraa meeshaa isaa kun Oromoo kaayaa hoggonoota Oromoo irraa namni beektee hin dagatamne. Karaarra jiraan jiru santuma dhiisa. At least namni beektee hin dagam ija libsanne. Alarti ta'u zaadii 24 Abiy Ahmed jechuudha. Mee takka takka naannoo dubbiitti yoo isanii galte. Jaaladhaa jibba san isanirra jirti. Ammoo quality isanii mujjira bakka beektee namu waan qabuuf waan hin qabne isanii mujjira. Kaayyoo Oromoodhaa Abiyyi biratti hin barbaadina. Kaayyoo even Amaarillee kaayyoo Amaaraa Abiyyi biratti hin barbaadina. Inni waan kursii isaatiif baasa ni taa'aaf jechuudha. Inni yoo diddan beektee silaa taatee fi warra dabubuu ni qabataa jechuudha. Oromoo fi Amaaraa dhiisee warra dabubuu qabatee ni deemaa jechuudha. Inni ta'isaa ta'a kursii isaati. Ammoo gaa kursii isaa jechaaf waan inni godhu jiru galaalle warri kaayyoo qabu gaa isaan gaa achii gad ta'anii jechuudha. Kaayyoo bareedduu harkaa qabanii tarsiimoo itti wallaalanii tiksuu san tapha san. Silaa beektee waan Abiyyiin qaburraa parsantuma 25 parsantuma 30 odoo beektee if biratti qabaatanii kaayyoo waan pirinsipila bareedaa qaban kana biratti tooftaan isaatu silaa qabsootan if dura utaachiftii jechuudha. Isanii galaayyuu quality isaa gaa tokko kanaa isanii jedhe. Deennatii keessa dalaguun isaa waa'ee security irratti, waa'ee basaasaatti, waa'ee lubbuu isaa eegutti, waa'ee diina ofirraa eegutti namni kun bari nama wayyaanees keessa seenee keessaan bahee jechuudha. Walii gallama kam? Gaafete example biraatii isanii fiduu fadhee example sammeebii aaruun keessanii mala ofirraa hin dhiisa. Wayyaanee irraa hafuun isaatu laaftu miti. Siistemoota isaa hoggaa fudhattee jechuudha.
bar boombii nama boombii fira dhoosee bar Geetaachoo Asaffaa achirraa baasee jechuudha. Nama Geetaachoo Asaffaa moohee Dabratsiyoo moohee eenyu jettaniin Isaayyaas Afwerqiitis moohee. Gaa kwaalitii kana odoo Lammaan Jawaar marroon qabaatee akkamii jechuudha. Jara jaalannu kana waan isaanirraa irrateellee haa beekuun barbaachisaadha. Tan biraa ta Abiyyi Ahmad qabu tabeetee Oromoon ilaammaa irraa korrojuu qabdi jedhanii amanu keessaa akkaataa beetee qottee duudaa tana buloona isii beeke billetii lukkuun billetii 12 qabdi. Qottee duudaan billetii 13 qabaa jechuudha. Billetii 13 keessaa Oromoon 3 qofa beekti jechuudha. Aroon sadeen yoo beekte billetii takka beekte waa'ee qottee waan isaan nu godhan beeknaa jechuudha. Dhira guddaa san onni nuti beeknu. Gurbaan kun bikka isaanii tuquu danda'a amma fakkiidhaan sanii kana. Instituushina sinodoosiidhaa Atsee Yekun Amlaak irraa haga ammatti. Itti fufnaa shabbo. Atsee Yekun Amlaak irraa haga ammatti. Instituushinni beeytee biyya tana qottee duudaadhaan deemaa ture sinodoosiidhaa jechuudha. Haile Sillaaseen gabbaruu ture, Mangistuun sodaachuu ture, Wayyaaneen sodaachuu turte, namni beeytee birkitti adda yaase isaa jechuudha. He knows waan takka keessa seenee diiguu is expert. Jaaruu isa dhiba malee. Wuccu gurraatti uwwisee maraachee jechuudha. Nama sadii keessaa baasetee dubbii teessanii gala. Rakkoon isaa sabachuu hin danda'u waan sabaa tajaan hin qabne jechuudha. Malee odoo beeytee akkumatti kaase sanitti odootti dhiise beeytee inni irra guddaa balaafing beeytee jara maal jettanii Qees Balaayii fi Abuna Sawaariyoosii fi Abuna Zina Maarqoosii fi kabiraa tokko mani irraa fadhe jara kanaan beeytee instituushin amata kuma tokko gitintirsiisee bara. Akka dachii fantaalee sossootu sanitti sossoosee jechuudha. Hoggaa harka kannisiisee immoo jara fuudheetu ammaas fuudhee yoo xaffuu bagoos jee deebisee jechuudha. Dogoggorri isaa gaa murtaddiidha jechuudha irraa deebi'a waan takka beeytee dhugaa san harkeeti itti sabatu irraa deebi'a malee wanta sossoosuu beekee jechuudha. Asirraa kaa maal baranna? Akkatti beeytee instituushina fitnaa kana itti sossoosan isarraa barachuu qabna jechuudha. Akkuma inni TPLF barra gommaa hedduudha irraa as tanaffasee jechuudha. Arra Geetaachoo fi Dabratsiyoon tapha san keessatti maal godhu jira. So diina keessan adda qooduu keessatti gaa tapha akkanaatiin Oromoon hin qabne jechuudha. Waan amma inni qabu keessaa tanuti Lammaan hin qabne, Jawaar Mohaammed hin qabne, Marroon hin qabne keessaa tana jechuudha. Odoo waan inni godhu jiru tana qabsoo teenyaaf fayyadamne, kaayyoo teenyaaf fayyadamne. Shakkii takka malee waan beeytee amata 50-60 afaan itti wallaalle tana yeroo gabaabduu keessatti utaalchisuu dandeenyaadha. So gaa namni Oromoo hoggana jiru caalee harkamuu dirqama isaati jechuudha. Sharriidhaa fi shiraa fi cubbuudhaanis beeytee Abiyyi Ahmad caalee harkamuu dirqama. Hoggaa akkana jennu isa faasuudhaaf miti. Waan nurraa irratti isa guuttachuu danda'u. Otoo waliin hojjetanoo odoo walii hojjetanuu haa beeytee awgaaranchi waan ammatti rakkatan tana innis itti rakkatee nutis itti rakkanne sila beeytee waan nama rakkituu hin qabdu. Tana haganaan biraa kun. So Jawaar Mohaammadis gaa dandeettii isaa lafa sanii kaaya. Namni ummata kaasuun deemu isa ga'u hin jiru. Ammoo ummata kaasee galmaan ga'uu hin danda'u. Wanni isa barbaachisaa jechuudha. Nama guduufuuf bu'uura baqeessuu ni beekaa, waa dhaabuu ni beekaa, ammoo guduufuu fi xumuratti godhachuu sani namatti barbaachisa. I think personality Lammaadhaa, ta Jawaar, ta Marroo walitti ida'an fi isaan hundinuu waan irra kutanirraa baratanii gurbaa kana serious fudhataniitu odoo disarmii godhanii beekumsa isaa, sharri isaa, cubbuu isaa kan hundaa disarmii irraa godhanii dhugaa qaban san cinatti
sharriin isii barbaachiftiidha. Dhugaan qofti faayidaan qabdu. Dhugaa jechuun difdifiidha bara ammaa keessa jirutti. Zamana beetee dhugaa jaarsan bira kunne bara. Amma zamanni zamana beetee artificial intelligenceedhaati jechuudha. Dhugaa kee kana refine godhu qabda. Dhugaa ta'e tana akkuma beetee horofa gaaza irraa baasan sanitti dhugaa ta'e keessa waan gurguramuu dandeessu baasuu qabda. Benziila gootee, naaftaa gootee, akkasitti beetee waan adda addaatiif tolchee ta'e hoggaa keessaa baafte dhugaan ta'e si fayyaduu dandeessi. Horofa isa hoggaa ta'e egaa beetee si qabaa jechuudha. Amma horofni dachii balleessa. Hoggaa bishaan dachii keessaa bahu gariin summiidha jechuudha. Yoo gaaza taatee summiidha. Yoo refaayinii godhanii tolchan malee dhugaan ifiifuu namani ajjeefti jechuudha. Kijiba qofaa miti. Bu'aa tanaas rabbi sana yaa galchuu hagan akkana hubattan abdii guddaan qabaa. Qabxii biratti haa tarkaanfannu. Biitii dhukkubni isii ballachaa deemaa jira. Wanni yeroo ammaa tana keessatti biyya tanaaf akka malee yoo dhaqqaban malee akka malee yaaddoo ta'e faannoo ol wanni arra biyya tana shooror keessaa jira maalii hoggaa jenne nambar quxur'aan ashabbaariin yeroo ammaa tana keessatti diinagdee Itoophiyaadhaati jechuudha jireenya qaalessa. Sogaa kana ifirraa arkuu dadhabuun isaanii immoo waan nama ajaa'ibsu jechuudha. Mootummaa amma jettu mee suuraan boodara si erge taharree sannaa qopheesse shaboo. Walumataa jirra bokkam sogaa yoo waan tana siirees ifirraa dheeyne rakkoodha jechuudha. Akkuma amma Somaalilaandii hojjeteessi addunyaa fi keessee darbitee piipin tun ni anfariirtii jechuudha. Anfariirteeti dinicha oowwaa kana beektee isaa falajjuun qabbanaan kan harkatti darbitee fuutee hoggaa harka gube afaanitti darbitee hoggaa afaan gube gootee tuftii jechuudha. Beektee woboon hin dandayettee oowwaa harkaf keessee harka gubnaa afaanitti darbattee afaan gubnaa gootee woboos darbitee jechuudha. Irra guddaa wannummaan biyya tana caccabsaa jiru dogoggora isaaniiti. Lola abaa'oo wajjin isaaniitu fikkaasee kaafaa hojii isaanii fikkaasee woboo hojii isaanii fikkaasee faannoo hojii isaanii fikkaasee Tigraay hojiis Somaalilaandii akkasii jechuudha. Waa hedduu amma ta gaazaa tunis hanqina hubannoodhaatiin argaa jira jechuudha. Hanqina hubannoodhaa idda gaazarraa murtu kaabinee fi kaadiree irraa damooza muruudhaatu irra gaarii jechuudha. Silaa nibrata isaatu waraste. Egaa beektee rakkina qabeenyaa keessa jiraatte. Qabeenyi guddoon bara haati baankii keessaa qabdura waan naashinaal baankii fi beeraawi baankii harkaa qabanirra maallaqa beektee qabeenya kaabinee fi kaadireen miliyoonni 10 meeqaati harkaa qabdu harkaa qaban saniitu guddaadha jechuudha. Rakkoon kee uummanni si bira hin jiru kanaafuu kaabinee fi kaadiree ifitti hin xuuxu jechuudha. Kaabinee kaadireenis they are very smart. Maal godhan akka mootummaan vulnerable taatu akka mootummaan beektee isaanitti haajamtuuf uummata itti kaasan. So Abiy Ahmed akkalumatti uummata itti hoo jiru goo harka kaabinee watanatti kaabinee waan isiin guuruu jirtu itti dhiisaa jechuudha. Kaabineen nagaa harkachuudhaaf mootummaan nagaa harkachuudhaaf ummataa fi mootummaan nagaa harkachuu qaban. Bikkummaan mootummaatti wallaalte tanaa jechuudha. Amma koridoor halaalloo jechuudha. Warabbal kaaba ummatuma haasuutti itti fayyadamu jechuudha kaabineef kaadireen. Baadiyyaa keessa bikka karaan hin jirre, aspaaltiin hin jirre, baadiyyaa keessatti suuqii maal godhuu diidaa jechuudha. Because itti kaasuu fedhan. Hoggaa itti kaasan hundaa'u beektee daldalli guddaan Itoophiyaa keessa jiru kan maalitti hoggaa jenne daldalli guddaan daldala insecurity uumuudhaati. Lola uumuudhaati. Waldhabbii uumuudhaati. Waldhabbii saniif gaabaajata abbaa jechuudha. Waan sanurraa maarree godha. Uummata hunoo gaara mul'ataa keessatti uummanni kee jira shaneen keessa seentee maarree. Atiin odoommaa woboonuu guututti galee namni beektee akka galle godhu jiruufiifuu kaabinee fi kaadireedha jechuudha. Biizinasii isaanii irraa cufamu. Akka maletti heefisaan hoggaa 27 san daran arra irratti heefi jechuudha. Arra bar mee waan xiqqishoo tokko isanii tuqaa jechuudha.
araddaa baadiyyaa takka jechuudha. Araddaa baadiyyaa takka nama mindaan qabneetu bulchaa jechuudha. Araddaalee irra guddaa liqaban bargwaa jan damooza hin qabu. Duba gaa abbaan araddaadhaa kan mindaan qabne akkamitti mana magaalarraa mana 2 fi 3 qaba. Sa'a isaaniitiin arkee jechuudha takuma 60 takuma 70 barbaadiyya bulchaa isaanii jee. Akkanuma akkanaa miti. Magaalaa qaba ijoollee isaa hundiru magaalaa galtee bara. Makiinaa dalagaa fi bara. Dukkaananis fa'aa dhufee kun naatti dalagadhu. Ayisuuzii haganan fa'aa fidii jedhanii bara. Walii gallamu akkam. Egaa abbaan araddaadhaatu dhiisitti miiliyoonara ta'uu danda'e. Maalayyaa gaa habaqtee magaalaa bulchuu fi kaantiibaa fi warra aanaa bulchuu fi godinaa fi warra caffee keessa jiruu fi laa ministeera gwaadha jechuudha. Waan ajaa'ibaati jechuudha. Abbaan araddaadhaa magaalatti mana 2-3 ijaarateeti. Warri ammoo beektee caffee keessaa fi qondaalota seektara gubbaa jiran Dubaayitti mana ijaaratan jechuudha. Quufanii Finfinnee keessa ijaarachuu fi Adaamaa kun old fashion jechuudha. Bara wayyaalee Adaamaa keessa ijaaratan. Manneen irra guddaa Boolee keessa jiru ambaasaadaroota fi ministeerota ijaarate jechuudha. Warra Finfinnee taa'ee mana kireessanii geessaniif. Kaan faashinii ammoo Dubaayitti mana ijaarachuu jira. Biyya maaltu hiyyoomsaa jira ogaa innu lola kaabinee fi kaadireen oomishtee achi keessatti qabeenyi seeneeti qabeenya sabbeeytee baasuu jiranii jechuudha. Karaa Dubaayitti karaa wandatti baafataa jiran. Manneen isaanii ni ajaa'ibda. Amma magaalaa Adaamaadhaa kan dachii 350 qabu jira jechuudha. Aanaa bulchiinsa lafaa Adaamaa. Dachuma tanaa adda wallaalee jira jechuudha. Dachuma tanaa ta'isaa የት ካርታ እዛ ጋር ያለችው ነው። የትኛው ነው? የት አካባቢ? አመዴ ቆይ አመዴ እኮ 50 ነው ያለኝ። 1 2 ምኑ ጋር ነው ያለው? ከምንድን ነው ከመንገድ በታች ከሆነ እሱም በቃ በ3 ሚሊዮን ሽጠው qabeenyummaan arra kaabinee fi kaadiree harka jiru otoo abiyyiin deebifachuu danda'e beetee miskiina kana gaazaan hin qaxxaa'u jechuudha. Qabxiin keenya guddaan ilaa yoomii waan saamamu hundaaf qotee bulaa Oromoodhaa harree fi fardarraa sanbira kotteetti irra lukkurraa waggaa gibira irraa goortu. Is it sustainable? Dhugatti amma mootummaan tun akka amma deemu jirtu baatii jaaftii. Arra yaaddoo guddaa haa ta'u jiru amma duratti namni faanoo irraa, woboo irraa, maarra irraa, jini irraa haasa'u. Arra namni wanni irraa haasa'u jiru jireenya qaala'ee jechuudha. Mee kaabinee fi kaadiree beektee mindaa maqaa milishaatiin baatu maqaa Oromoo irraa biliyoona meeqaa gad dhufa maallaqni san hin bahu jechuudha. Achumatti nyaataniiti milishaa walitti qabanii ja'aniin. Muuziqaa bananii fi shaggooyee taphachiisanii deemiitii haa shaneenuu meel rabbisamu misotaadha. Shaneenuu saamtee nyaatti. Isaanis uummata saamaa nyaadhaa yaaliin jechuudha. So dukkaana dhufee waan fedhe fudhata, suuqii seenee waan fedhe nyaata, mana kee ol seenee dhukkee sirraa haasaa jechuudha. Jireenya qaala'ee irratti hoggaa milishaa beeleessitti si gadhiisanuu jechuudha. So gaa kanarratti hoggaa gaaza gaa I don't know amata fagoo miti jechuudha. 2018 maa fi 19 keessa gaazdii qarshii 17-18 arraboo dhibba cufee bira kutee jechuudha. Dhibbaaf wayitee jira. Wanni biraa gurguddoon tamma haasawaa jiran keessa gaazaa qaalee yoggaa jaan kaabineef kaadireen wanni isaan jechaa jiran maali? Dandeenyaanu makiinaa bitattee mihii sinyaan. Yoo waan gaazatti qicattu qaban ifirraa dhiisite harreetti jijjiiradhu sinyaan. Farda bitadhu. Ilmaatu haasoo babal'aa godhaa jiraniiru. Bifa ammayyaatiin geejjiba
harreedhaatii fi faras gaarii fi harree gaarii bifa ammayyaatiin fireenchaatti goonee inumaatu boolloo akka maxxanfatan hunda fayyaa isaa maraammarree akkasitti boolloo maxxanfatanii gibira kafalaa baala gaariin inumaatu qilleensaaf illee gaariidha Finfinnee keessatti jalqabuu hin danda'an. Nuun qaanfatanii jechuudha akka kaabinee fi kaadireetti rakkoo peetroolaa jirtu beetee harree fi farda akka gaafa miilikitti beetee masaratti deebisuu barbaadan jechuudha magaalaa Finfinnee. Duuba akkasiinis gaa kooriidar deemaa jiru kan hunda gwaalaalte harka fiitiin oomishaa jiranii jechuudha. Hiyyuu mootanaawu harka fiitiin oomishaa jiranii. Jireenya qaaleessuu kanallee harka fiitiin oomishaa jiranii. Saggubbarraan bal'inatti itti dhufnaa. Waraanni Somaaliyaa keessaa qabnu kaleessa baajataa Awurooppaa fi addunyaa gargaaru ture arra limited ta'uun isaanii mala jechuudha. Waraana 10 qabaachuu keenya malacha keessaa 10 forshuun 7 ha beetee waliigaltee Somaaliyaa fi Itoophiyaatiin seene 3 ammoo hawanni jala jiru ha AUA jala jiru yoo 500 jalaa gad deebisan Abiyyeen Somaaliyaa keessatti ulii tapha san taphachuu danda'aadha. Biitti turumdanii qabdiidha. Akkas godhuudhaaf ammas maal qaaleessuu qaban. Amma mana miila lamaan dhaabbatu hundaa'u gibira ilaa parsantii 25 irraa haasawaa jiranii jechuudha. So qaaleensi gaazaa waa hunda ammas qaaleessuuf ta'a. Meegaa impaaktii daballi gaazarratti ida'ame kuni qaalessa jireenyaa hagam takka beekte daranuu hammeessa kan jiru duukaa buuneetti gabaasaa jettu sanii gabaafnaa qabxii ittaan tottoggaa tarkaanfannu. Qabxii ittaan tottoggaa tarkaanfannu naannoo Tigraay dheenaa. Naannoo Tigraay beektee albuudaa warqiidhaa amma daabaa kana baasuudhaaf meerkurii fi wanni keemikaalota addunyaa irratti fayyadamuun dhookkaa taati. Mootummaan beektee Toobiyaatu mallatteessitee jirtutti fayyadamaa jiranii jechuudha. Hoggaa rakkina lafa summeessee bishaan summeessee namaa fi sa'aa jidduutti miidhaa gurguddaa fidaa jira. Loon hedduu harkaa dhumaa jira naannoo Tigraayitti. Akkanumatti illee ijoolleen amma dhalachaa jirtullee taddifoom taatee jechuudha. Ta'uumaa waaqarraa addaa ta miilan qabne ta harkan qabne bifaanillee bifa adda addaa rabbi namaa sattaru waaqayyo nu haa baraaru wanni amma Tigraay keessa mul'ataa jiru waan ajaa'ibaati. Gaa addunyaan kana gabaasaa jirti jechuudha. Lafti sun mootee dhumteedha. Ammoo gaafii jirtu gaa Tigraay bira eega warqii harkatte jaanii irraa haasawan eega beektee sun mootee jaan meebii amatu tokkichaa boodaa kana malee beektee namni akkasumatti guddootu irraa haasawee fi dubbatee illee hin jiru jechuudha. Oromiyaa Alaamuddin amata meeqa shaakkisoo akkas godhee jechuudha. Naannoo Wallaggatti naannoo Gujiitti ummanni keenya kan dhumaa jiru lakkoofsan qabu jechuudha. Mee suuraalee isaanii yoo qabaatan keessaan nu ergaa ni garsiifna jechuudha. Bara jijjiiramaa san xiqqishoo OMN irraa gabaasuu ture. Sogaa hoggaa waa'ee Tigraay haasofnu namaa fi sa'aan summii beektee albuuda warqeetti oomishaniin dhangala'u laggeenii fi namaa fi sa'a miidhamaa jiru sani gaa Oromiyaanoo dhiiroo akkam keessa jirtillee isan cinatti yoo gabaasaa qabaatan nu galcha isan hin jenna tanaas haganaan biraa kun. Qabxiin sadaffaadhaa gaa obbo Lammaa Magarsaa taraa duraatiif gabbaanii dubbatanii haa galatoomanii itti fufii jennaani jechuudha. Itti muddi jennaani ammoo wanni inni haasa'e illee guddoo waa'ee siyaasaatii miti. Wanni inni haasa'e ta'uma taaziyaa obbo Bulchaa Dammaqsaa irratti biitii nama jabaa dhabdeedha. Nama jabaa dhabdee jajjabina isanii hawwinaa jechuudhaan gaa barruu takka baasee jira. Obbo Lammaa Magarsaa gaa akkuma barruu baafte sanitti sagalee teetillee dhagahuu qabnaadha. Atiin barnoota illee hedduu itti fuftee jirtaa jechuudha. Barnoota illee obbo Lammaa Magarsaadhaa biyyatti illee doktoreetii fudhatee eegas illee adoonoo maastarsii taatu barnoota isaa dabalataan fudhatee jira. Gahumsaaf qopheessaa jira. Atiin odoo beektee tiisisa wanniidhaa qopheesse gaarii na fakkaata.
haga angora turesan akkamitti gurbaan bira kutee sana oduu qayyabate gaarii jechuudha. So obbolama magarsaa haa baga naga taate jennaan hagana bira hunnu waraanni Ijiptiidhaa gara Soomaaliyaa waraana 5,000 ol qopheessaa jirti Soomaaliyaan. Ijiptiin waraana si achi naquudhaaf ammoo Itoophiyaan Toobiyaan eeggachuu jirti. Waraana meeqaa waraanni haa dhufu Soomaaliyaan fudhatte ammoo meeqaa dhufaa waan hin murtaa'in jechuudha. Masriidhaa ammoo haga 5,000tu haasa'umaa jira. Tartiiba lafa kaayataa jiranii Masriin meeshaa waraanaatii fi waan hundaa gaffi'aa jirti. Tapha ji'oopolitiksii gaafa Afrikaa keessatti gaa Masriinis waan haga tokko waan feetu harkatte, Toobiyaanis haga tokko harkatte, namni duwwaadhaan bee Isaayyaas na fakkaata. Gaa Isaayyaas mee tapha kana tapha keessaa dhiibamee beekan akkamitti fooyyeeffata kan jiru ni argina jechuudha. Tanaas hagana biraa hunnu Somalilandis waliigaltee Abiyyi wajjin qabu memorandum of understanding isan ni to'annaadha. Ati Sudaanis gabaasaan nu dhuftee wanni ibsitu faannoo Suudaanidha American genocideidhaan yakkitee jirti. Inninis gaa guyyaa eeggataa jechuudha. Guyyaa eeggataa itti gaafatamaan humna addaa Suudaanidha. Mootummaan Ameerikaadhaa eeggataa jirti. Tanaas hagana biraa hunnu. Ta Somalilandii ammoo memorandum of understanding Somalilandidha. Foreign ministeriin amma qondaalli haajaa alaa Somalilandidha eeguu jira. Maybe gaa wanni san ni jirti moo jirtu itti fufamoo itti fufanii arkuuf ta'e. Kan biraa waliigalatti gaa yeroo ammaa tana keessatti Soomaaliyaan guutumatti lolottu deebitee jechuu dandeenya jechuudha. Egaa Shaarukaan harka kaayee booda Somaalilaandii keessatti lolaa deemaa jira. Lolbaantee fi Warsangilii fi warra Reeshaksaaf jidduu Puntlaandii keessatti Alshabaabii fi warra Puntland jidduu lolaa deemu jira. Jubbalaandii fi mootummaa federaalaa jidduu lolaa deemaa jira. Amma kun Baladuweyne Shabeellee Hoosee keessaas yaa'iidhaan deemaa jira. Waliigalatti isteetiin Soomaaliyaa jaanu lola keessa jiranii jechuudha. Almost akka 91tti deebi'aa jiran. Power struggle ajaa'ibaa keessa jiranii. Gahaasa Shamaamudis taliguu hin dandeenye jechuudha Soomaaliyaadhaaf. Loluma oomishaa jiraniinis. Ilmaan ayyaa woo haani gaasaanis dabartee fi raagachiisa. Qophii teenya taarraa asumarratti haa xumurannu. Taafte gaa walit dachaanaa irra deebi'uudhaaf warra Minisootaadhaa wanni yaadachiifnu gaa haala anjeessaadhaaf I don't know beektee Jawaar Mohaammed akka Ameerikaan seenne fa'aa warra irratti hojjechuu jiru jira jechuun oduun gara sirraan nu dhuftee jirti. Hawaasni keenya qaanii oduu isan jirtanuu Jawaar Mohaammed USA seenuu hin danda'uunis kaa xiqqashoo maqaa keessaniifuu gaarii miti. Sanii haala anjeessaaf bira dhaabbadha. Mootummaa loobii godhaaf mootummaa Ameerikaadha. Ni diddinatti fakkaatu ammoo kotte duudaa fi qaamni birallee tiraay godhaa jiran akka inni achiin seenne. Kanaas quba qabaadha. Akka dhufu godha waggaa dhufu ammoo akkuma ammaan dura simattan sanis simadha. Dhageeffadha. Gaafii naamusaan gaafadha. San qofaa miti gaa kophaa deemuu sanirraa akka gara gurmutti deebi'u beektota Oromoo hojii taa'ee akka mari'atu akka beektee qabsoo Oromoodhaatiif qabsoo hunda galataati. Qabsoo hunda galaa ta beektee hidhannoodhaatis, ta siyaasaatis, ta dippiloomaasiitis, ta hawaasummaadhaa, ta ololaa, ta waa hundaafu roodmaappii waliin ta'anii qopheessanii walii galanii akka alaan hubachan gaa dhiibbaa akka gootan abdii guddaan qaba. Jaalmarra kophaa deemuun, Lammaan kophaa deemuun, Jawaar kophaa deemuun gaa bu'aa nu buufti jennee yaannu ammoo yoo wal dhagahan namu waan danda'u yoo godhan jechuudha. At least yoo kaayyoo tokko jala buulii fi kanallee ta'ullee baatte at least Jawaaris tuumatti ekspertiidhaa hojjete, Lammaanis tuuma beeku sanii hojjete,
jaalmarroo istoo beekusanii hojjete namuu wahuma dandeessanii fi tabeeytan san otoo wal isaamne yoo hojjettan walirratti hojjechuu dhiistanii namu waan beeytan yoo hojjettan yoo waliin hojjettan qabsoota ijatti xumura godhachuu ni dandeenyaan gaa sagantaa keenya karaa xumuranna haga qophii tana fakkaatu kaa walii dachaalutti nagaa waaqa keessa tura. Thank you.